Tabbo waaqoo daadhii uttee bittee walaabu jillicha dawaarii oofaa sharaa haad rooboo doorii xabboo moormoor maamma warar waayif dhawdaa marri galaan waadoo shunkur jeebu battaan nawbaan kana biyyallah nuuri nabinuu lamaak khayrat yarat khamak leel makleel anuk khanush anush khashiis shiis kha adam khabiyye biyyen ta bishaaniiti ja oromoon bishaan san oromoon walaabu jeeyya magaa qabaaf bishaan san irraa addunyaan tun hundi uumamtee jeeyya ammata jechuu oromoon hidda qaba khala kaawwatu jechuu oromoo gizee jennu hawaasa kan oromoon kun ummata bal'aa ummata jireenya isaa keessatti kaalendara mataa isaa tumatee seera mataa isaa bulmaata mataa isaa tumatee jiraatu osoo addunyaan gaafa ilma namaa gabra godhattu hagaa irratti oromoon gabra ni gabroome malee nama gabroonfatee hin beeku gabratti illee nama oromoon lolallee yoo deebi'e yoo nama booji'e ilma godhata malee gabran godhatu obbaleessa jee maxxanfataa bara ammallee hawaasa nu keessa jiru obbaleessuma innaami obbaleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obbaleessa jechuun ilma biyyaa cufa gaafa ja'an shantam jubbisaan faan ilma biyyaa cufa ilma namaa hundaan obbaleessa ja'a oromoon wanni adda godhu kophaa jira jechuudha malee sammuu qaamaan ilmi namaa obbalee waan jirutti amana oromoon so fakkeenyaaf oromoon kaalendara tumatee aduu laalee ji'a laalee guyyaa lakkaawwata oromoon torbaan afur qaba baatiin takka guyyaa torbaan afur qabdiimi torbaan duraa dhaloota ja'an torbaan lammeessaa addeessa ja'an torbaan sadeessaa goobana ja'an torbaan afureessaa dukkana ja'an torbaan afuranuu maqaa dandeehe qaba oromoo biratti akkasuma torbaan duraa amma dhaloota kajannu kun guyyaa torban kanaan torbaan ja'a oromoon yeroo yaamu guyyaan torban duraa fakkeenyaaf bitoo taalboojii buusan koba jireessa alkaajima wa'inaa fi irfi kan amma dhaloota ja'an oromoon basa duraa basa boodaa carrootaa qara salbaanaa dureetii dullattii kuni torbaan lammeessaati addeessa ja'an torbaan sadeessa qardaaduma kurbicha soonsa ruruma lumaasaa ruwaadaa qadaadana jeeti torbaan sadeessaati kunis goobana ja'an jechuu torbaan afureessaa thank you galatooma torbaan afureessaa dukkanaa ja'an qara areerii bal'oo adulaa kormaa adulaa jabbii arba goobaa geebaticha garbadeettii ja'an torbaan afureessuu akkasitti maqaa qabeef guyyaan tokko ha guyyaa tokkotti hin deebine halkan jiru kana hundaafuu oromoo mataa danda'e qaba jechuudha maqaa danda'e qaba kuni dhaloota keenya qabeenya keenya kadhalli laalu jiruu fi kadhe geeffatullee beekuu qabu walii dhaamuu qabnu jechuudha kana waan keenyaa kajannuun nuti. akkanatti guyyaallee addamratti guyyaan rabbii kun illee adda ciccirama oromoo biratti sidinallee badheessa ganna birraa fi bona je'ee
yeroo afuran jechuu spring fall winter fi samara isaan jaan jechuu adda baafatee qaba. Kuni qarooma Oromoon duraan qabaachuu ture garsiise jechuu. Namni tokko an Oromoo gaafa jee Oromoon maali Oromiyaa biitiiti gaafa jee Oromiyaan eessaa himachuu danda'u qaba jechuu barbaadeeti gabaabdutti. Oromoo jechuun Oromoo ni beektanii filter godhu qulqulleessuu jechuun qulqullu Oromoo jechuun qulqullu jechuun akkuma Soomaalee jechuun Soomaal irraa ilmoo jechuun hiikkaansa. Wayyaanee gaafa jettu goota jechuun afaan isaaniitti saniif qalama wayyaalee jaan Oromoo wallootiin isaan raayyaan jechuudha. Sigalte qulqullu ni Oromeessa goja ni qulqulleessee jaa. Sigalte himachuu danda'uu qabna. Oromoon akkaataa itti himatus beekuu qaba. Ani maali an Oromoo gaafaan jee Oromoon maali Oromiyaan maali waan jedhu irratti waa hedduu haasa'uu dandeenya. Fakkeenyaaf Oromiyaan qabeenya bishaan laggeen gurguddaa qabdi akka Abbayyaa, Hawaas, Gibee gurguddaa qabdi laggeen akka Gibee haroo qabdi haroo xixiqqishoo ammas. Sigalte haroolee akka Laangaanoo, Abjaataa, Zuwaayee, Haramaayaa, Araaddeellee, Harayaa Abataa sigalte haroolee hedduu maqaa dha'uun ni danda'ama. Gaarreen isii amma gaarreen akka gaara mul'ata Harargeetti argamu, gaara Baatuu Baaleetti argamu, gaara Gaarii Arsiitti argamu, gaara Walal Wallaggeetti argamu. Qabeenya Oromoo gurguddaa bineensarraa akka Arbaa, Leenca, Qeereensa, Sattawwaa, Weenii, Qalamee, Yeeyyii waraabessaan qabi. Hundinuu yeeyyiin jeedalli diimtuun Oromiyaa qofatti argamti ni beektanii kana addunyaarraa jeedalli diimtuun qabeenya Oromiyaati. Himachuu danda'uu qabna jechuudha. Alaan ala qofa osoo hin ta'in maalummaa fi beekuu waan guddaadha. Maaliif yeroo hedduu wanni ani jedhu maali? Waan beektu wallaalii waan jootana dhiyeessuu qabna nuti. Wanni beeknu waan qabeenya qabnu kana waan ta'eef Oromummaan nutiif jireenya keenya. Waa hundi Oromummaa booda nutiif. So Oromummaa tana waan madaaluun hin qabnu Oromoon wanni tokko jennuunifis tokkorraa waan dhufee lakkaawwatuuf. Wantoonni amma hime kuni akka xiqqaatti waa laalamu miti namni immoo afaanitti warra as taa'ee dhageeffachuu jirus warri foddaa televizyiinaatti ilaalu jirus dhalootaaf dabarsee dhaloonni ilmaan keenya beekuu danda'u qaba waan kana. Oromoon akkamii guyyaa lakkaawwataa akkamitti torbaan lakkaawwataa qabeenyi isaa maali qaroomni Oromoo maali akkamitti addunyaa tana beekaa Oromoon. Waa hedduu jira sirna gadaa qaba Oromoon gadaa duratti sirna akkootii ture dhalaaleedhaan if bulchuu ture. Sirna san fixeeti bira kutee sirna gadaa fidee gadaallee oofee ilaa ammatti ittiin jira. Sigalte kana himuuf yeroo dheeraa fixa yeroon gabaabduudha tanaa kan namte hanqanumatti isin irraa gabaabsaa galatooma ulfaadhaa isin jedha.